Jirra jirtuu maatii keenya nagaa waaqessaniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata waaqaa. Sinuu akkam jirtu jajjabaattanii jiru simbira akkamiin nu biratti hundumtuu bareedaa siniin jira. Egaa arras deebi'ee dhufee jira dhugaa irra maal qabattee dhufe seetanii waa baay'ee garaana nyaate tokko dhugaa dubbachuudhaaf na bakka isee bira darbuu hin dandeenye baay'ee tokko garaana nyaate dhugaa waaqa maali inni argita sinis waa'ee ani tuubii jechuudha. Anin tuube akkuma beekamu abbaa manaa ishee dubartiin jalaa haasofsiistee bakka dubartiin dhiiran beektanii miti qalbiin isaa irraati maaliif seetan birruma xiqqoo dhiirri amma dubartii keessattuu biyya arabaa jiraattee haasofsiiste taana birrii jiran barar jiranii haawadan isaanii birruma isaanii yookiin birrii miliyoona meeqa qabdi miliyoona biliyoona odoo ta'ee jechuudha. Birriin biyya arabaa dhaabbatan qabdu as geessama baddi garuu warri dhiiraa amma birrii san yookiin birrii qabdi naamna jiraniiti saniif na fakkaate baay'een isaanii warri dhiiraa koo dubartii biyya arabaa haasofsiisuu jaalatan garuu gaafa galte jalaa maal jedhu zoor jedhan ginni akka isheen achi jirtutti haasofsiisuu jaalatan sinillee bilxii ta'a warri shamarranii jechuudha dhugaa sanii jira bilxii ta'a dhiira biyya keessaa zin jettanii amantaniitiin haasa'ina. Haadha manaasaa cinaa godhee jechuudha. Haati manaa osoo jirtu osoo ijoollee qabu inni nama biraa haasofsiisa jechuudha. Isinillee goobazii ta'a biltii ta'a gara kanatti hin kennina fuula keessan gazaba keessanis hin kennina yoo ta'e jechuudha. Injira kaa nama ta'e kan namni ta'ee namni jaalalli hin qabnu hin jiru. Jaalalli mukarraa moo sararraa nama qabdi jira kaasuun innaa akkasillee yoo ta'e jaalalli illee kas hin qabe humnaa ol mataa sin qoruu ta'e jechuudha. Namni biyya keessa ni jiraami nama namarraa abbaa sun duwwaa maal qabaa bakka duwwi isaa maalidhaa inni amma waan jettaa maalidhaa ni barataadhaa barataa gola lama barataa gola kudhanii barataa yuunivarsiitii maali yookiin immoo hojjetaadha akkas jedhan hojjetaadha baay'een isaanii ofiin jira maal ta'e hojjetaa ta'e hojjetaan ofiisaa ta'uu damooza qaba. Tamaaridha baay'ee tamaaridha yookiin immoo eebbifamee tan hojii abeetaa wanna hojiin bana ittiin hojjedhu naa kenni bakka wanna akkasiisan jechuudha baay'een wanna akkasii sobanii jedhu ofii duuba isaanii barataas miti bakka hojjetaas miti maalidha bakka akkanuma niitii kan qabu kan niitii isaati haadha manaa qabu ijoollee qabu jechuudha na kanaafi waan akkasiisan irraa biliis shamarran keenya of eeggadhaa. Amma akkuma abbaa manaa ani mucayyuun jana jantee inni immoo bakka jaalala akkamitti osoo abbaan manaa mana jiru haati manaa mana jirtu jaalalli nama biraatirraa nama qaba. Nama kaasuun osoo jiru jaalalli dhiira biraatirraa na qaba. Oh my god. Beekaadha. Innaa haati manaa hin jirtu koo. Kanaafiyyuu jaalala qabee abbaan miliyoona mana deemanii jiranii yaani kophaatti gatee mucaa ishee wajjin kophaatti gatee deemee jira mucaa isaatillee gatee ani baay'ee rakkoo cimaa keessatti. Kanaafiyyuu mucayyoo walee jedhamtu san mucayyuma san maal goonaalee hin arginu suudii mangistuma suudii eegiddi gaafuma ishee galtu waan goonu nutuu beenna walee qooyi. Innaa sanuu mucayyoo biyya tokkooti jechuudha. Kanaafiyyuu kanatti jaarsi namaa gatee deema kan biyya keessaa birrii hin qabdu kan biyya keessaa harki ishee duwwaa maal qabdi daasboorinatii fixattee birrii harkarraa uume bakka gaafa birriin harkarraa ishiinis gaafa birriin harkarraa uume bakka kana cuuftu sunis gatee immoo kan biraa haaraa wasuuqa. Ni ulfaata kanumarra xanaqqaq jennee dubartiin bilis biyya arabaas ta'e biyya keessa abbaa manaa niitii qabu maalitti fitti maaltu irratti sin hafee irratti deemtu sin maaliirri abameeti yaada takka jala sagalee irri abbaa manaa ganaa niitii qabu kan ijoollee isaa qabu kan mana isaa qabu mana diiguuf gisee kana akka dubartii tabalaashee duraanii nuti beennutti dhiira dubartii gaafata kaa'ammaa immoo dubartiitu dhiira gaafata ammaa fudhatanii galuun jechuudha. Injira Addis Ababatti koo butanii kan galaniin injira. Innaa kana bara kanaa kanatu jira jechuudha. Bara jaarsa ofii manaa gadi hin baasne manumatti bakka cufaniitu mateechisuu gibbii ofii keessa. Bakka keenya Oromoon addumaan hin baasuuf
tattaafatan bakka akkamiin godhee abaluun sun walirraa bareedee bira ejjeteerra hoo akkamitti bakka halkan ikkoo lafa qotaa bula bakka hirribarra akkamittiin isaan addaan balleessaa akkamitti bakka akkana jechuudha kaayyoon akkana maaliif taawwanni akkana si fayyadu haadha manaa sanii si fayyadu innis qilleensa irratti hafaa sillachuu ishiin haati manaa suni haadha manaa duraatti ishiin ofii ishiitu kan dura waan taateef waan qabdu sanillee ati yoo itti kennite daasbooraan alaa galtuutu noo itti kennite inni qabeenya isa kanuma haadha manaa duraatiif kenna kana beekatu ofxan akka ijoolleen biyya alaa jirtan. Inni akka haani kana arrakinu abbaan miliyoon gatee haadha miliyoon abbaan miliyoon gatee biraa sokke. Haati miliyoon natti garagartuu laalte kinoo baadiyyaa deemte baadiyyaa keessa soxxii foolii ani beektu maal goote baadiyyaa keessa deemte soxxii bakka maaliif baratte kaa'andee isa malee jiraachuus hin dandeessu waan ta'eef kanaafi amma kinoo bakka laftitti dukkanoofte balaa kun hunduu balaa dubartii. Balaan mixii mana gubaa kan jiran sani balaan dubartii jechuun hin ulfaata dhugaa. Balaan dubartii baay'ee tokko rakkisaadha. Innaa kanaafiyyuu ani waaqayyoo sasiif haa kennu. Abbaa miliyoon immoo ati manatti deebi'i ishee manatti deebi'ati. Manatti deebi'i. Homaa singoo jaalalli tuni jaalala karaa irratti faayidaa hin qabdu jechuudha. Jaalalli kan haadha manaatee dura haadha abbaa mucaa keetii haadha mucaa keetii ijuma haadhuma miliyooni. Akka jaalattus jibbitus ishuma bakka ammaan achitti kan biraa hin hawwin dhiisi maaliish. Innaa kan immoo iyyuu abbaa manaa namaa janajjantu jechuudha. Atis of eegi bicha ammaan achitti irraa gali taa'ii hingaa bakka hingaa. Jaarsa namaa olii gadi nuufin ishii qilleessa jaarsi akkoo mana gatee bade bakka maal ta'a. Innis waa lama abaate ishiinummaa miti mana ishii keessa jirte haati. Garuu inni mana ofii gatee badee manatti deebi'uun hin jiru bakka achumaan ba'ee deeme kanaafiyyuu irraa taa'ii mana namaan diiginii bultii namaan diiginii taa'ii lakkii walee lakkii taa'ii isiin jennee si gorsinee ishee qoyin argattaa ammoo magaltaa maal Itoophiyaatti amma xiqquma siyaafee magaltaa gaafa abbaa miliyoonii mee fudhattee akka jiraachistu si arginaa oolumaan argina ishee innaa. Kanaaf walee bichaa miti hunduma keessanuu jechuudha. Warra jaartii qabu janajjantan of eegaa. Bilaash homaa isiniin godhullee birri isinirraa nyaata isin gata malee faayidaa hin qabu. Homaa isiniin godhne takka dhugaa dubbachuudha homaa hin godhu. Akkanumaan barisaan birrii malee jaalalaaf miti. Jaalalli jaartuma isaa ganamaati. Gini birrii yaa tanaa jedhee laa. Nafsee lubbuu tiyyaa onnee tiyyaa lubbuu tiyya dabarsee sii kenna maaloo onnee tiyya waynee halkan osoo hin rafin abjuu anna dura deemaa bultee maala sii taa maaloo damma daammuu tiyyaa sukkaara tiyyaa aannan tiyyaa bakka halkan hirribni illee hin qabne osoo asii achi garagaraa bulee osoo waan kee yaadu akkana jira soba damma daammuunis isuma cinaa jirti isuma buqqee jirti. Aannan isaatis isuma cinaa jirtan soba. Kanaafiyyuu hin jaalatinaayyuu an akka kootitti feesbuuk irraa fa'aa akkasinitti dhufe kan hin jaalatina. Onlaayinii irraa akkasinitti dhufe kana waan isaa kan hin beekne hin jaalatina. Maa gaafa biyyatti galtan abbaa barbaaddan maraxxanii heerumtanii. Bakka abbaa barbaaddan sadaa kan jedhe jechuudha. Kan qabeenya qabu sun qabeenya qabdan jechuu yoo fitanii birrii qabdu innis kan waa qabu. Kan zim jedhee surree bichaa qabu osoo hin taane jechuudha. Kanaafiyyuu xanqaqa hoji'an immoo abbaa barbaadees bakka si jaalatte abbaa barbaadees si dhugaa. Inni akkasii siniin jira haala miliyoon obsa siifaa kennu sin jechuu barbaada. Kanaaf waan jedhu qabu dhugaa. Amma qeetan jajjabeessuufan haala miliyoon bira viidiyoo wajjin hojjennaa yoo naa eeyyamamtu taate kanaaf nagaa naa taasinan jaaladha.